እኛም ደግሞ ያለውን ነገር አጣርተን ወደና ስለ ወንድማችን አብዲ ብዙ ነገራቶች ፖስት እየተደረጉ ስለሆነ ሙስሊም ወንድሞች ተረጋጉ። ኢንሻአላህ ያለውን ነገር ትንሽ ላካፍላችሁ። አንደኛ ከእምነት ጋር መያያዝ አይደለም። ሁለተኛ የተደፋበት ነገር ደግሞ አሲድ ሳይሆን ዘይት ነው፣ የሞቀ ዘይት ነው የተደፋበት። ስለዚህ ይህን ያደረገ ድርጊት ደግሞ በቁጥጥር ስር ውሏል። እንደ ገሬ ሻሃዳ ደውለን ከሱ ጋር ያሉ ሰዎች ጋር ደውለን ነገራቶቹን ልናጣራ ሞክረናል። ያሉትን ቀሪዎች ደግሞ ምን እንደሆነ ቀስ ብለን እናንተ እናሳውቃቸዋለን። ያም ሆኖ ግን አሁን ይህ ነገር ያደረገው አካል ከጀርባው ምን አለ የሚለው ነገር ደግሞ እንግዲህ ህግ አጣርቶ እኛም ደግሞ ያለውን ነገር አጣርተን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እስከዛ ግን አንዱ እምነት ከሌላ እምነት ጋር እንዳይጋጭ እንድትረጋጉ በዚሁ መልእክት ላስተላልፍ ፈልጋለሁ። የማይሆን ነገር ፖስት አድርጋችሁ ከሆነ ያ ፖስታችሁን እንድታነሱ በአላህ ስም ጠይቃችኋለሁ። ከበጀምታ ተፈብሎ ወንኬኛ ሙስሊሞታ ዋሮ በለሰከኛ አብዲ ዋይ አመንቲዳ ወልቀበቱ ሚቲ ድንገት ወንተ ከነ ከራወቴ ነምልሱን ቶአኖ ሲራጀላ ኦሌራ ዋንቴፍ akka garee shahaadaatti akka bilbilee waan kana adda baafachuu yaalletti jechuudha. waan kun waan amantii faana wal qabatu miti. garuu namni kana godhe maaltu duuba isaa jira waan jedhu qorannoo seeraa jala seenteetu waan ta'eef jaratu waan kana beeksisuu qaba waan ta'eef obsa akka gootan isin beeksisuu barbaada gamanumaani. namni kun qaama amantaa kiristaanaa ta'uu osoo hin taane musliimumarraa waan kun irratti raawwatame. garuu maaliif akka jedhu immoo maaltu duubarraan akka jiru adda baafannee isiniif amma ibsa goonutti waan hin taane poostii gootan yoo ta'e amantaaf amantaan akka walitti hin buune namaaf namni akka waliin dhabne waan poostii gootan akka irraa kaastan gamanumaan isin beeksisuu barbaada. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Qanqixa yaalii ajjeechaa san irratti raawwatame adda baafame jedhan. innis haadha warraa isaa ta'inni wajji jiraatu miseensuma maatii isaa keessaa haadha warraa isaattu zayitii ho'aa danfisee itti naqee jedhan. kun waan hedduu nama gaddisiisa. saniyyuu jedhan meeshaa waraanaa shugguxiidhaan sodaachisuudhaan zayitii danfistee zayitii ho'aa san qaama isaa bakka hedduutti naqxee jedhan. kun waan hedduu nama gaddisiisu. amma haati warraa isaa to'annoo seeraa jala ooltee jirti jedhan. ergama isiin qabdu hanga ammaatti wanni adda baafamee hin jiru. sun qorannoon kan taasifamu qorannoo poolisiiti. akka amma odeeffannoon himaa jirtutti akka jedhamaa jiru san Abdii Raggaasaa namni amantii biraa hordofu zayitii yookaan asiidii itti naqee osoo hin taane miseensuma maatii isaa keessaa haadha warraa isaattu yaalii qixa ajjeechaa san irratti raawwatee jedhan. kun waan hedduu nama gaddisiisa. yeroo ammaa kana dhugaa gara kushiinaa dhiyaachuun hedduu ulfaataa. keessaafuu warri haadha warraa teessan aarsitan of eeggannoo godhaa jechuu barbaada. warri aarsitanis aarsuu isii dhiisa. kun waan hedduu nama gaddisiisu. dhugaa rabbii wanti sun waan isaan maluu miti. dubartoonni yookaan haawwatiin teen yookaan obboleeyyan teennallee osoo bifa saniin garaa jabaachuu baattanii hedduu namatti tola. yaaliin Abdii Raggaasaa irratti raawwatame kun waan hedduu nama gaddisiisu. waan safuullee cabse, waan seera ilma namaallee cabse, waan seera mootummaallee cabse jechuudha. namni tokko yoo badii dalage karuma nagaatiin adda deemu keessaa haadha warraatiif abbaa warraa ta'anii miidhaa akkasiisan wal irratti raawwachuun gaarii miti. balleessuu danda'a, si aarsuu danda'a, dhugaadha. yoo inni balleesse aarii isaa yoo araaramuu fi hin dandeenye miidhaa gasii irratti tarkaanfii akkasii irratti fudhachuu osoo hin taane karuma nagaatiin kara seera qabeessaan osoo adda guurattanii waan qabdan addaan baastanii isa malee dhiirri biraa hin jirti. si malee dubartiin biraas akkuma jirtu beekiiteechiin innis dubartii biraa fuudhuu danda'a. atis dhiira biraatti heerumuu dandeetta. garuu gaafa ilma namaa irratti miidhaa akkana haga kana ga'u geggeessite tariyoo lubbuun isaa si harkatti baate baay'ee waan si gaddisiisu. ammayyuu yeroo kana akka gadditeetti natti mul'ataa jechuudha. because nama akkana dhageettii qabu kana nama kamuu haa ta'u ka dhageettii hin qabne kunillee itti naqamuu qaba jechuu kiyya osoo hin taane nama akkanaa kanatti waan akkanaa raawwachuun ilma namaa kamii irratti waan akkanaa raawwachuun waan hedduu nama gaddisiisu. ani gama kiyyaan wantoonni akkanaa kun yoo isinii ta'uu dhabaate abbaa warraa keessaniin kara nagaatiin adda ba'a malee yaalii akkanaa kana hin fudhatina. dubartoonni kun waan badaadha. aadaa oromootis miti. kun gara amantii kamiinuu waan jajjabeeffamuu miti. waan gurra qabatanii yaa rabbi nun dhageessisin jedhan. viidiyoo kana like share godhaa waliin gayaa. namni miidhaa cimaa Abdii Raggaasaa kan qixa yaalii ajjeechaa san irratti raawwatame adda baafame jedhan. innis haadha warraa isaa ta'inni wajji jiraatu miseensuma maatii isaa keessa
biraa maal rakkoo qaba? Min ችግር አለው ካልተመቸሽ ማየት ነው። ዘይቲ ሰወሊና ሁሉ ረም ማል ጎን ደጋረገች እትጥቄሲት wallahi tunille namannatti rabbii lamantaane kakadhe no kunam maqosa miti dhuga rabbii laali simbone atille tanay tuule itti naqay qar narra funan itti naqayan me wallahi dhuga afarso ante injirta engadda usirra kaasu bilbil ke indalagu wa messengerin ke bilbil qajelan bilbil palo itti nay taatille inna qay garu beeta waan jaalatu itti natte malee osoo jibbite itti nattu enna jechiin yoo jaalatte aha jaalala jezeyti naman naqun akka inni tabira biraan deemne jechuu afaan biraati biralitte baramma isin biralitte inni fuulli isaa bakka garagalee yoo jiruun isaa badde akka gabbayee nama keessa ba'uun hin jiru homaan ta'uun fayyaa wallahi billahi tunille namannatti eeggadha oromo rabbi lukuu seetti laata miskiina lafti sooma lukuu seetti naquun ooltu yaa rabbi hiyyanaadhiisi lubbuu ilma namaa rakkaladuun gaarii miti no amma isin sirriin goone dhugaa yoo dubbanne isin sirriin goone mikinaatu isin jireenya isii yoo qabaatte akka fedhettaa jiraatu dhiisuu dandeetti egaa walii galuu hin dandeenyetti dhiiftee biraa deemu malee akkas akkanan jettu qara ma baga goote daggina yaragechu ma jette yoo bakka ante akka isim inni isa malee dhiirri biraan jiruma deemte ka biraatti no deemte illee heerumoo osoo hin taane amma isillee yoo deemte heerumte illee bar dur ta'e baluu turte jedhaniini heerumte galte jedhaniini maqaa hedduu qabdi beeta sanii manna isallee jireenya isaa balleessuu irra jireenya isillee baduu wayya dhiistee deemuu barta isa zayitii jallisanii jedhanii nama namuun sodaataa bara Ollaan isi sodaatan illee zaytiin naqitti laata jedhe. Wallahi dhugaadha waan baay'ee badaate jechi namni akkamitti abbaa warraa isii wajjin yoo agartee walii galuu dhabuu dandeenye inni waan fedhe irratti dalaguu danda'a fakkeenyaaf sadarkaa sanii maaltu isii geesse namiifuu balbaltii bana yoo isaan taane itti dhiiftee deemti maal heeruma malee jiraachuu hin dandeettu yoo feete kabaraatti heerumtee jiraachuu dandeetta garuu shamarri oromoo akkasi garaa jabaachuun gaarii miti saniyyuu bara zaytiin akkana waddadde kana saniyyuu bara dhiirri akkana waddadde kana maalitti ay mini sheeno zaytii waddadde ilaalin de lubbuu namaa caalti zaytiin wallaatti qosaara jenna laan san qaldimaaf jedhe atti qaldi san qaldimaaf jedhe jet bara dhiirri akkana qaalii taate sanuu irratti zaytii naquun hidabbiran waan biraan haasain ummanni maal jaamsi maal taate obboleessa kiyya kana rabsitu soomaa bir allaal namni dhibbi ja'a kun hundi keessanuutti bu'aal takka taap godha hundi keessanuu taap godha garuu amma nu ajandaa san irra jirra garuu beekamaa isiin jechuun waan beekame Itoophiyaa keessa jaarti taasidii naquun jaartiin jaarsa asidii naquun Itoophiyaa keessa yetaa'u keen agarnu normal yoo ta'ellee kan amma nu oromoo irraa hin tolaare abibti atta oromoo miti mucattiin tana duratti naqan mucatti harargee oromoo miti yaa san dhiiratu akka godheeyyu suni jechiin nama fayyaa hin qabne beektaa jechiin sun horii dayyuusa namni waan akkasii wallahi ana bira dhiirri waan akkasii daladdeef dubartiin waan akkasii daladdellee gowwoota warra waan beeyne warra agartee rabbillee borumaan nu godha warra amantii hin qabne baay'ee namni amantii qabu garuu waan akkasii raawwata tamma fakkeenya amantiin keessiin eeyyamu yoo si ta'u baate biraa deemu maasalaam allaqee 100% yoo si ta'e immoo wajji jiraachuu namni oma salphatti zayitii fuudhee nama naquun ni ulfaata saniyyuu jedhanii barakkaataan inni tafuudhu san illee horatee isii illee horatuu dandeenyaan isii maaltu jenqa atam akkasiin goota garuu maan nagalcheen jechiin laala akki jedhu akkisiin jechaa jiru fakkeenya abbaa warraa kee yoo sirra fuudh itti dhiiftee biraa deemtamoo indeemullee waan kiyyaa kan tunne daangaan tiyyatti ta'isiitti waan kiyya fuudhee isiin kennin ka isii fuudhee anaan kennin malee isiin nan tuqin isiin tuqubas akkasi haasa'e kun dubbin amma anaaf si walii galchuutan anis wanti deemuuf hin jiru maan silaonee no ani simaaf dhiisee deema hay isiin eenyu ammaa amma yoo bar waan isiin itti naqxe ittiin beekamne isii haati warraa itti naquu qofatu beekame amma shakkiin jirooma
dubartii kanarraa malee jechiin wanni biraan waan biraan irra caalaa haasawa shakkii haasaarra malee hin beekamu yookiin ergama namaa qabaachuu dandeetti yookiin aarii biraa olii qabaachuu danda'anii mulaazim jaartii qofa fuudhuuf asitti itti naqu zayitii itti naqu wanti biraa jiraachuu danda'an hin beeknu malee. Yaa wanni biraa amma nama hojjaasuuf na bakka hin machisha bittan giftariin qabu nama wanna qabullee as jala argaa hin jiru. Saamiin tokko as jala raa. Ayyee sitti tolu eega nama hin qabaan. Ayyee machis. Ayyee. Akkana jara keenya dhugaa shamarri keenyallee garaan jabaatina wallahi kun sirrii miti jechiin waan akkasii irraawwatama biyya keenya keessa deddeebi'ee maali rakkoon kanaan nama gahu adeemuun hin danda'amu biraatti dhiisanii Oromoo Abdii Raggaasaa Oromoo miti yoo abbaa fedhe ta'e waan akkasii walirra raawwachuun gaarii miti isinii galee akka gama kiyyatti waan akkasii san